Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Har'ame viidiyoo baay'ee tokko sa'aatii ammaa kana keessatti argitanii jira. Baay'ee nama gaddisiisa jiru. Suudi Arabiyaa keessatti daa'ima abbaan dideetiniin karaa irratti gatameetiin jedhe daa'ima kan gara nama nyaatu jechuudha. Mee gara viidiyoo isaa kan namni waraabe kan daa'imsanii haa wajjin ilaallu isiniin jedha. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እህት ወንድሞች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ አላህ አልሐምዱሊላህ። ያውም ደህናም አይደለሁም። ይቺ የምትመለከቷት ህፃን ልጅ ሳውዲ አረቢያ ልዩ ከተማ አልገሲም የሚባል አካባቢ ተጥላ ሻራ ላይ የተነሳች ህፃን ልጅ ናት። ያው እኔ እንደማውቀው መረጃ እና በምኖርበት አካባቢ ጎረቤት ደጃፍ ላይ ተጥላ ነው። በጣም ወከባ ሲፈጠር ግርግር ሲፈጠር ምንድነው ብዬ ሰወጣ እቺ ህፃኗ ልጅ እናትየዋ ማሳደግ አልችልም እና ከናፉጁ አኩማ ቪዲዮ አጋርተኒ ትንጀተኒ ፕሊዝ ወር ዳኢማ ኬሳን ቀብደን ዳኢማ ኩን ኒ ጉደታ አኩማ ተይትሌ ገሩ ሴናን ዮሚሌ ገራ ኬሳ ስኒን በዱ ቦዳ ረኪና ሀርቀተን ኬሳ ባተኒ ጅረኛ ኬሳን ጉቱ ኦሶ ጉበተኑ ጅራተን ማሊፍ ጀናኒ ዳኢማ ጀቹኒ dhiiga ofiiti. Kanaafuu iyyuu please dhala keessan waa fedhallee yoo ta'u an akka beekutti haati ilmoo ofii nabsee isii dura baasti malee daa'ima san gattee deemte jedhe baay'ee nuun jedhu nuti warri biyya alaa keessaa kun akkam akka asaanu san hin beeku. Inshallah rakkattees ta'uu danda'a maaltu beeka ani bira hin jiru san hin beeku. Garuu iyyuu daa'ima keessan inumaayyuu waan akkanaa dhala guddatu irratti akkanaan raawwatina. Maaliif jennaan waan ta'u har'a rakkatte malee ati boru maal akka argitu hin beektu jechuudha. Inumaayyuu halkan tan akka itti bultu hin beektu jechuudha. Kanaafuyyuu labsee namaa yoo balleessuu feetan please hin heeruminas hin dayinas jechuudha. Hin dayinas fidinas jechuudha. Biyya gandaa keessatti akkana kunoo jireenyi kenna kunoo kana macarashaan kenna kunoo kana abbaan manaa ani hin beeku kiyyaa miti naan jedhee kasaan ani immoo guddisuu hin danda'u jettee gattee biraa deemte. Kun ama sirriidha daa'ima ofii yeroo baay'ee irra deddeebi'ee biyya Suudii keessatti wanta akkanaa kun ni mul'ata. Oromoo taatee saba kamiyyuu ta'e jechuudha. Saba kamiyyuu ta'e dhala kan kee wanta akkanaa kana irratti raawwatin. Inna dammoo atis kan dhiiraa shamarree takka yoo jaalatteetiin hin jette mee waan fedhes yoo ta'e dhala kana ati hadhoo guddistee homa takkaayyuu siif gaariidha malee badaa miti jechuudha. Biyya gandaa keessatti akka rakkoo ta'e ni beeka. Anis nama biyya gandaa keessa jirudha garuu. Ilma fiduun dura karoora qabaadha ishee. Maaliif isin wajjin rakkatti? Daa'imni xiqqoon afaan hin beekne maaliif osoo isinitti yaaduu fidaniitiin isin wajjin gubatti? Maaliif ta'amoonta akkana hanga yoomii akkana taana? Arabannaa taachuutti asaa ba'a. Ani baay'ee tokko nama dhibaa. Rabbi dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama dhibaa. Hin beekan daa'ima ofii haati fuutee karaa raggattee yoo biraa deemtu hin beekne waa Suudii keessa sa'aatii ammaa kana keessa jiru jechuudha. Waa Suudii keessa sa'aatii ammaa kana keessatti deemaatiin hin jiru numartuuyyuu ni beekna. Numartuu ni beekna. Dhiira kenna, shamarri kenna, deessoon kenna. Wanti marti kenna achi keessa gubataa jira. Achi keessa dhumaa jira. Wanti silaa nu qabnu sabni kenna martuu achi keessa dhumaa jira. Wanti lakkoofsaan hin lakkaa'amne nafsi daa'imman meeqaa achi keessa dhabaa jirra. Yaaki waliif haa birmannu, waliif gara haa laafnu, maaliif akkana walirra raawwanna? Kiyyaa miti jedhaan maaliif please jireenya keessa yoo balleessitanii jettan kan dhala keessaniin balleessina. Waliif hobii ta'a. Biyya kee qooyi yoomuma nuti walii irkanna, yoomuma walitti waliif hirkoo taana, yoo kana wal goonetiin hin jenne akkam? Osoo irraa qabame haa ta'u osoo bira jiruyyuu hin guddisu kiyyaa miti. Garuttuuyyuu itti asaaba. Rakkina booda ifatu jira. Akka roobetti roobni itti fufu bubbeen itti fufu bubbee booda dhaamuu ni jira. Roobnis akka roobetti hin hafu caamutu jira jechuudha. Kanaafuuyyuu wanti martuu yeroo fakkata isiniif haa galu. Dhala keessan irratti waan hin taane hin raawwatina. Yookaan immoo yeroo mootuyyuu hin dandeenye yoo guddisuu hin dandeenye ittiin galinaa bakka itti seeninaa. Baay'ee tokko waan nama gubaa dhugaa dubbachuudhaaf waan nuti ta'aatiin hin jirru inumaayyuu gara nama wallaalchisa jechuudha. Kanaafuuyyuu please isinii
yoo dhalchuu barbaadan yoo daa'ima argachuu barbaadan karooraan deema. Biyya gandaa keessatti waan akkana raawwata daa'ima akkana jirtu mee daa'ima akkana jirtu buskuutii tanama harka kamtu isinii gat citaa abboo harka kamtu fuudheetiniin isinii gat akka itti dhalta saniin dagatte isiilleen yaa rabbi kee maaliif atis immootuyyoo maaliif yeroo baay'ee ani hin dubbadhu cal'isumatu caala garuttuyyuu yoo rabbi keessa sodaattaniitiin jettan waan akkana waan feetan raawwadha wanti waa feetan inshaallah wal buqqisa waan feetan wal godha isinii waa beeku irratti garuu dhala as osoo isi dhukkubeeyyuu kana na dhukkubeen jenne dhala osoo dheebotteeyyuu dheebodhe bishaan na obaasaa hin jenne osoo bakka himattuun beeytu akka taatuun beeytu tana miskiina dhiiga mee waan miskiina kana jechuudha nama miskiina hin gargaaran jechuudha nama harkaaf luka qabne eenon miskiina jedhanii hin gargaaran ishi daa'imni tun yoo maal beeyte saniin bira jechuudha homa takka hin beeytu maaliif kana raawwanna hanga yoomiitti nuyi ishi yoo barbaanne maaliif ittiin dhiisnu yaakii waliif obii haa taanu yaakii wal gubuu haa dhiisnu mee waliif hirkoo haa taanu hanga dandeenyu waan gaarii walirratti haa raawwannu rabbiinuu kana beekaa nutti dallana yaakii fuunee hin dhalchina achiiwwan akka zubeelee dhala achi ganna meeqatu jira kan dhabeetiin hin rakkataatiin hin jiru mee daa'ima akkana jiru sana harka maaltu isinii gateetiin hin jedhe yeroo baay'ee wanta akkanaa kun argama yaakii irraa qusadha yoo rabbii keessa sodaataniitiin hin jettan laa ilaaha illallah maalinni arabannaa taachuu waliif yaada nafseen duutuun jechuudha boru duuta waan feetes taatu ati rakkatteef hin duutu daa'ima sana wajjin daa'imni sun dhalatteef hin duutu gaafa du'oo heddeetiin jette gaafa rakkatoo hin rakkatta rakkoo beera mootuyyuu hin furamta bas sammuu kan kee keessa wanti kaa'uu qabaateetiin jettu yeroo maraayyuu rakkoo booda akka ifti jiru kaa'i jechuudha garuu sammuu kan kee keessa yeroo mara rakkinne itti honnoo gooteetiin akka waan boruun darbini dhala kan kee hin darbin boru seenaa si gaafata jireenya kan kee kan boruudha jiraachuu hin dandeetu jechuudha waggaa kan kee guutuu yaa rabbi osoo daa'imati akkas godhuu baadhe osoo jettu jiraatta jechuudha dhiiga kan keetiin dagattu yoomillee taanaan dhibee ofitti hin ta'in jireenya kan kee hin balleessin karooraan deema waan qabdan mararattu iyyuu waliif obii ta'a waliin gubinaati xilaa waliif ta'a aduu walitti hin ta'inaati biyya gandaa keessatti maali yaakii sheer godhame akka daa'imni tun argamteetiin hin jettu akka haadhaaf abbaa ofiitti deebiteetiin hin jettu